amma qabxiin guddaan nuti barbaannu wanni uummanni guutuun dhaga'uu fedhu maama shurrubbee yoo luban dallaalota biyya keessaa Adaamaa Dirree Dhawaa Finfinnee Harar Awwadaay Arsii Asallaa ta'anii nama akka gabraatti biyya bilisaa sigeessinanii dalagatanii jijjiiramte jechuudhaan nama biyyarraa gara bahaa ergan waan topic lammaffaa warroota bahara galatti ilma namaa gudeedan ajjeesan solleessan guban maallaqa irraa buusan two topic sadaffaan ammoo eega namni bahara cehee booda hattoota maafiyoota akkam basinimtanii kana maqaa Hussein Maabaraatiinis haa ta'u Hussein Maabaraatiis haa ta'u jinni Maabaraa haa ta'u jarri sun nama meeqa iddoon dhaloota isaanii eessa suuraan isaanii akkamii namni kasaaraa dalaga waan ta'eef hataqitti dachee namuu namatuma mana kireeffatee namatuma nyaata nyaattaa kottu janii kararraa guuranii mana nama naqan dhaggeeffadhu obboleesso warra nuti deeni irraa qabnutu jira warri sun gaddache oggaa gaddach oloo deeme warri gaaraa dinaggee gaditti ergee jira dalaganna irra dhaabbate jee arabni dukkaan maxaama irraa qaba 200,000 2,300 suudi makiinaan 600,000 4,400 irraa qaba carraan inni qabu mootummaa Yamanta olaantu tana isii gaditti tarkaanfatudha gaafa achitti tarkaanfate miskiina garaa deemu kottu nyaata nyaattaa jeeni jalee godhatee mana onatti ol naqa Oromoo Walloo ta'us Hussein Maabaraati Oromoo Arsii ta'us Hussein Maabaraati kan nama tumu maaliif hawaasni tumamuu kunillee Hussein Maabaraatti beeka maaliif dalay duusantu gorfamtuudha nama 30 nama 20 qabataniiti gibbii guguddaa kireeffatan namni makiinan fidee oggaa seenaqan kararraa seentee jirti harka Hussein Maabaraa gaarra asiin baatuu janiin an Hussein Maabaraa gubboo naa kenniti mi argaa isaan fedhu wal rabsaa olla walillee galuu hin dandeenyu ni beekan warri as keessa garuu namni bahee oggaa oosha ol seenee gibbii kabalaa eegalan harka Hussein Maabaraa buutee dawwaladhu harka Hussein Maabaraa buutee dawwaladhu janii tuman akkasiga filmiin akkanaan irra dalagamaa ture gaara kanatti ilma namaa gajjee janii hudduu keessa dhawan ibiddaan eenyu ana shurrubbee janii dhawan nama madotti karaa osoo yaanuu dhufneeti eenyu siree jennaan aboo rabbi saa balleessu shurrubbee Walloon na dha'e naan jee tokko siigalee joollee kun noolaale ganda gaara nuuree gubbaati kadhaes joolle mabbaabiiftuti gaafa gosummaan jirtu san siigalee akkamitti kottu gaajee galeetiin nama sawwallaanee shurrubbeen sun ka akkami osoma hojjeteenyu aboo shurrubbee akkami jennaan na abaaraa oolan nama sadii jarri reetti qalee qorichatti godheen ta'a shurrubbee aboo rabbi isaa balleessu jaa oolanii galgala namni dhufee aboo shurrubbee nagaan deebitee naan jan joollee karatti waa daladu tana barbaada yaana yeroo san warri si komatu kun warra karatti bahee miskiina waa godhu warra barbaaddatu namni dhaabbataan mooraa qabu immoo nama sanni adamsita dirqama baalagee nama kee waa godhu akkasitti bar shurrubbee kaalkee cabaa tokko akkana na godhee je nama san maqaa dha'uun barbaadu obboleeyyan keenya dogoggorani gorfadhee qajeelan oromummaan tana qabdii beek haga kana shirri dalagama namni baharaa bu'e kamuu dhalaaf dhiiran tumamnaan Hussein Maabaraati tumtuun nama tumtu suni gorfamtee teessi gibbii kamuttuu atak keessatti harka Hussein Maabaraa rabbi si buuseeti dawwaladhuutu jira namni Hussein Maabaraatu na qabe beeka oggaa tumamee baay'ee Hussein Maabaraatti beeka ka Walloo Hussein Maabaraati ka Arsii Hussein Maabaraati ka Jimmaa Hussein Maabaraati yoo namicha san namni beeku jarri sun wal beeka lubbuun namaa baatee jala deemtee dhiyeessitee namni tokko qabamee anaamii namni kun abaluu biratti jeeti wal baasa haga kana ta'eef waan kanarratti haasa'uufan wanta lama gaafa Hussein waldaatti dabalamee maallaqa hiruu maallaquma Oromoo tume san hiraa jira warri jiru jira maaliif warri dhiibbaa isarratti godhu sunu warra inni dalagaa biraa dhiise akka an beekutti yoo sobne malee immoo warri waldaa san keessa waliin turre ni beekan warra nama ofitti yakka murretu jira kun community Itoophiyaa kee jira kun ammoo garee manguddoo kutaa 11 keessa jira kun waldaa dhuunfaa isaanii keessa jira nama kutaa tokko badiitti muruu hin dandeessu duutee dhabamta malee soba yoo ta'e ana gandummaa qaba isaan haa dubbatanii waan hafe boodan isin itti dabala namni du'ee galatoom waan beekiyya dur fadhu gabaabumatti waa'ee Hussein Maabaraa shurrubbeen isinitti himee jira obsaan hanga tokko himee jira Afrikaan himee jira jarri kun jara Hussein Maabaraa hojii isaallee beekanii warra seera godaansaa keessallee waliin turan Hussein Maabaraa duraan nama miidhaa ture kana eenyuun ragaa ba'a miidhaa ture garuu Hussein Maabaraa eega horee godaansaa seenee booda maqaa isaatiin akkana gadamu waan siin Hussein Maabaraa nama miidhaa ture damaanaa gooneti dallaala basaasoo nama fidutti
alaa afurtama dinaggee isaa ka biyyaat namni itti baase masuulummaadhaan waldeenyi godaansa seeraan alaatti kennee irraa fuudhanii namni sun illaa irratti maallaqa isa gaafata. Bakka namni itti qabame ni dhaqa. Nama kana duubaan akkamittiin har'a hattuudhaa ja'an hin beekummoo waan amma harrukkaa bergaan dhiise waggaa 5 hin deema. Namni hataqitti qabamu maqaa Hussein Maabaraa himata. Kan nama tumu Hussein Maabaraa himata. Lahadii kiyyaan dhaba. Yes. Thank you. Iddoo galatoomii Maamee Shurbee. Waa'ee Maamee Shurbee reefu as keessa Afrikaa illee waan tokko waan kaasee qaba. Maamee Shurbee bakka tana hin jiru. Maamee Shurbee warra rukkaaba hannaan takkaa dogoggoraan oofullee waa'ee obboleettii isaa gaafa kaasu Maamee Shurbee galateeffatee osoo inni as hin jiraatin. Isin achirra dhaabbatanii Maamee Shurbeetti ishee ergootanii si'a malee Maamee Shurbee yeroo jalqabaatti bara mana keessa seene naaf inni warra waliin dubbanne isaa soonumaan argaa naasummaa beekaa garuu hangas mara walitti hin dhiyaannu naaf inni. Inni gabaabsine amma kana hawaasa Hussein Maabaraa uummanni guutuun dhagee jira atillee ragaa battee jirta galatoomii. Ammoo agenda qabna sagantaa qaba. Sagantaan keenya. Okay, Muhammad waan dabaltu qabda? Ani kiin taa'uu barbaade isa kana kanumaan cufee. Waa xiqqisha waan. Okay, dabalee sagalee kan qollaa. Ni dabalu. Wanni itti isinii dabalu obboleessa keenya Maamee Shurrubbees akkuma inni jeetti waldaa san keessa achuma wal barree achuma keessa wajjiis turre achumatti jechuudha rakkoo bu'aa bayii hedduu keessa waliin dabarree garanumaan Maamee Shurrubbees obboleessa keenya galatoomii jechaanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf iccitii waldaa kanaa fi dugmentara waldaa kanaa haga tokkoon harka jira jeetiin hubadhaa nama biraa jiraatu mala ammoo akka waldaa kanaatti dugmentarri guututti harka jira jeetiin yaada haga tokko. Hagasiin mataarra baba'ee gara gartee xumura gara wannatti isinii dabra. Waggaa 4 kana keessatti waldaa ittisa godaansa seeraan alaatii fi daldala namaa kana eega tola ooltummaadhaan hojiitti seenee mindaa tokko malee osoo nam tokkoon gartee mindaa irraa hin arganne keessa isaa keessaa rabbiif jecha ilmaan Oromoo karaa kana deemu baraaraa ture keessatti bu'aa bayii jiru haga tokkoon isinii hima. Waggaa 4 kana keessatti shamarran Oromoodhaan kan gartee karaa kanatti dallaallotaan gartee qoonqoonis haa ta'u bifa adda addaatiinis haa ta'u gartee bifa gartee diinagdee irraa buusuutiin mana adda addaatti walitti qabanii gartee akkasitti kaarbooniin qaama isaanii irraa bahuu fi wanni adda addaatiin ukkaamamanii lubbuun baate dubartii 69 akkasumatti waggaa 4 kana keessa dubartiin gudeeddaa jaalattee osoo hin ta'in gudeeddaadhaan gudeedamtee waldaa kana dhuftee himattee 29 akkasumatti dallaallotaan tahee shamarreen fuula qabdu yookaan shamarree bareeddu tan ilmoo ifiin gartee jaalattee hin dhalin dirqamaan irraa dhalan 24 akkasumatti waldaynitti isa godaansa seeraan alaa waggaa 4 kana keessatti shamarree maallaqa hin qabne ta'u gartee warri isaaniitis wanna gartee maallaqa irraa kafaluu dadhaban tan rakkattee akka malee taate yoo xiqqaattee dhalaa 550 bilisoomse. Akkasumatti deebi'uudhaan dallaallonni biyya keessa jiruu fi gartee biyyoota ollaatis jiru nama 29 qabamee seeratti dhiyaatee kaan magaalaa Hararittidhaa jira kaan hidhaa Addeelleetti waggaa 28 irraa hanga 30 tti murtaa'ee hidhaa jira. Kanarraa kan hafe dhiirtii lubbuudhaan dabartee dallaallota harkatti lubbuun dabartee osoo maallaqa buusii janiinii tumu haa ta'u yookaan gartee mana oosha isaanii keessatti walitti qabamanii qoonqoodhaanis haa ta'u dhukkubnichi keessatti qabamee qabee dhukkuba yaala dhabuunis haa ta'u dhiira ta'ee kan lubbuun dabartee nama 29 dhiira ta'ee kan waldayni ittisa godaansa seeraan alaa lubbuu isaa baraare waggaa 4 kana keessatti nama 600 akkasumatti shamarreen gartee qabamtee dallaallotaan yeroo dheeraa cinqamaa turte nama dhabuudhaan yookaan qarshiin isii bakka takka bu'uu fi dhabuudhaan rakkataa turte maraattee huccuu darbitee dhalaa 9 baruma 4 kana keessa Bosaasoonis haa ta'u Jabuutiinis haa ta'u warreen dooniin fuutee osoo gara biyya Yamaniin deemaa jirtuuni qabatamatti nuti hordofnee dallaallota irraa hubanne nama 900tu waggaa 4 kana keessatti lubbuun dabartee jechuudha. Kanarraa waan ajaa'iba namatti ta'u keessaa nama jaamu Ziyaa Shoodhee nama jaamu bakka takkatti dhalaan 7 dhalteef dhalaan 7 lama ijoollee wallooti. Taan ijoolleen dhalaa lamaas naannoo Amaaraati taan ijoollee Oromooti. Isaan kun hundinuu haga ulfooytuu gadi lakkisu yeroo isaan bahara irraa bu'an doonii irraa buusee bira qabee dhalaa fuula qabdu tabareeddu fi qabee haga isiin ulfooytuu bira tursiisa yeroo isiin ulfooytee tanaaf jalaa ergeeti tabiraa buufataa jechuudha. Kanaafuu wanna ajaa'ibsiisee waggaa 4 kana keessa Ziyaa Shoodhee dhalaan 7 bakka takkatti
ilmoo dhaltee fi ziyaa shoodhee waldaa ittisa godaansa seeraan alaa keessatti himatamaa ture jechuudha. Kana keessatti tan gartee obboleessa keenya Hussein Maabaraa obboleeyyan keenya illee akka gaarii dubbatanii dhuguma rabbiitti namni waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana akkuma jeetti kakatee fudhatee dhugaadhaan hojii bareedduu dalagee waan waldayni kun dadhabe ilmoo miskiinaata qarshii namarraa kafaluu dhabde. Tagartee akka maleetti ijoollee dabuub ijoollee amaaraa kan namni irraa gartee maallaqa baasuu dhabame waldayni illee dadhabee Hussein dirqamatti kenninee Hussein baase nama 338 namni Hussein dirqamatti kenninee nuti harkaa baasisiifne dallaalota harkaa. Keessa isaatiin benziila makiinaatti naqatee daara keessa deemee bakka adda addaa dhaqee. Kanaafuu bu'aa bahii waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana keessatti Hussein nama waldaa kanatti dhugumaan harka kennee dhugumaan gartee akkuma nama miseensa tokkootti hojjechaa ture jechuudha. Garuu haa ta'u immoo gartee maqaan isaa baduun hin oolamne. Bakka adda addaa keessatti Yaman keessatti hattaa yeroo dooniirraa namni bu'e hattaa gartee Yaman warra keessa bakka fedhe tahee namni yoo nama biraa tumee namni biraa maallaqa irraa buufates maqaan inni himatu Hussein Maabaraati. Kana eenyutu kana godhe? Dallaalota olii tana tattaa'u. Kan inni gartee gadii tanatti gartee yeroo inni isaan nama akka malee godhan dhaqee seera dhiyeessee hidhaanii warra inni mootummaa geessee hoosha isaanii cabsetuun dhiibbaa irratti godhan. Akkuma shurrubbee namni dalagaa walitti hidhanne jechuun san janii admaa ka'anii walgahii 70 ta'anitti maqaa Hussein Maabaraatiin malee namni hin tumamin, maqaa Hussein Maabaraatiin malee namni manatti hin guramin, maqaa Hussein Maabaraatiin malee nama hin bilbilchiisina. Isaatu erga waldaatti seenee qeerra deemee nama qabsiise, hoosharra gube, nama hedduu dhaame, nama hedduu lubbuun darbe. Xiiqii keessa galanii haga inni makiinarratti ajjeefamu dalagame. Garuu waan inni isi erga waldaatti dhufe an isumaa dirqama baatu isumaa qajeelfama walii kenninuun waldaa keessaa wanni hin ba'eef sababa san obsaan haa dubbatu nama ofitti badii muruu dadhabeefin waldaa keessaa bayan. Oggaa dubbiin jabduun jirtu na bilbilan nin dhufa. Karaa kana keemaa nama meeqa fuune? Nu bilbilanii keemaa naasirii nama meeqa fuuna? Hattaafi nama meeqa fuuna? Golagaatiraati nama meeqa fuuna? Oromoota kutaa biraa amma ba nama san nama 30 nama 20 fidi waan godhu jirtu san hojjenne ni fuuna bakka takka ni dadhabne. Saniifin waldaicha keessaa ba'e. Namni tokko Oromoo ta'ee gaafa jaarame akka Oromootti tarkaanfii walirra fudhata akka Oromootti walii akkata. Badii isaa walii dhiisa ka dhuftuuf wal barsiisa. Namni gaafa Oromoon ammoo murtee irratti muru hoggaa deemtu jaarsa fi keessa fi namni bakka adda addaa keessa harka walirra qabatee dinqatti waliin gallaa yoo dadhabne sinit deebinaa saniifi waldaa keessaa saniif hin ba'e. Warri sun har'a guutuun lubbuun hin jiru warri shira san keessaa qabu. Warri hoggaa nuti namatti ergine raashina isaanii ammataa kiyya maallaqa kiyya ergee hattaabitti keemaa namni miskiin itti tumamu 3,000 4,000 obsaan kana maammat kana maallaqa kiyya ergeetiin achi dhaqi jeen maallaqa kiyya san fudhatanii nama nuti barbaannu wajjin jimaa qamaa turan. Yeroo san dalagaan qabuan. Sigalee maaliif miskiina keenya tumamuuf dhalaan keenya Yaman irraa fuudhameeti Yamanii muqiima muassasaa daladduutti kireeffamaa ture maallaqni warrarraa is bu'e. Maqaa walii dha'uun hin barbaachisu saniif hin bayan. Hagasi dhiifama. Fayyaa ta'e Muhammad Adam gabaasa keessan sila sagantaa waliin galatoomi Muhammad Shurrubbee yeroo takka yeroo takka wannoo goona sagantaa waliin dhufne oguta kasiifin ibsa sirriitti ibsa sagantaan silaan qopheeffadhee akka namni hedduun dhageeffatuuf fi sagaleen keessallee akka waraabamuuf waan hin qophaa'ine galaatti seente walubannaa dhabana fakkaate. Sokkee rakkoon qabu waan bareedaadha. Walumaa galatti amma waa lama qofa irratti xiyyeeffanneeti waa lama irratti xiyyeeffanna wanni lamaan sun maali tokkoffaa godaansi seeraan alaa waan isin hojjettan gabaasa ammaati goote kan irra deebitee tartiibaan nama du'ees ka qabamees ka saamamees akka nu gootu feena. Lammaffaa irratti immoo qabxiin guddaan waa'ee Hussein Maabaraa inni amanu saa amanu inni dhiisu saa dhiisu. Muhammad Shurrubbee ni beeytanii Muhammad Adam ni beeytanii waan isaan dubbatan asin dura illee miidhaa gubbanni beeytan qabri isaaniitti hin kakataniiti. Hussein Maabaraa feetan hattuu jaa feetan gaarii jaa Hussein Maabaraa osoo horee godaansaatti hin dabalamin dogoggora dalagaa akka inni ture jarrummaan kun ragaa bee jira. Eega horee tana dabalame immoo ilma namaa fayyadaa akka ture qaalii horee tanaa godhaa akka ture horeen waan inni godhe bakka inni nama fuudhee fi nama hanga inni fuudhe gabaasa kan nagirti. Kana jechuun Hussein yakkarraa bilisa jechuudha miti. Sana akkasitti hubadhaa. Qabxii namarratti xiyyeeffanna amma yoo wal hubanne jechuu fedheetti. Tokkoffaa godaansi seeraan alaa ifaajeen bu'aa bahiin dadhabbiin baasii fi miindaa tokkoon malee beekamtii fi galata uummata bal'aa kanaan malee godhaa turtan
bu'aan keessan maal galmeessitan maal injifattan hangam takka nama baraartan ka jedhu maan meega baasuma amma kasi harka jiru kalistii kana baastee sirriitti nu ibsitara deebitee akka namni hundi dhageeffatu fi waraabbatuu fi xumura irratti immoo namoota amma qabxiin guddaan nuti barbaannu wanni uummanni guutuun dhaga'uu fedhu maama shurrubbee yoo luban dallaalota biyya keessaa Adaamaa, Dirree Dhawaa, Finfinnee, Harar, Aawwadaay, Arsii, Asallaa ta'anii nama akka gabraatti biyya bilisaa si geessina ni dalagatanii jijjiiramte jechuudhaan nama biyyarraa gara bahaa ergan waan toopik lammaffaa irratti warroota bahara galatti ilma namaa gudeedan ajjeesan solleessan guban maallaqa irraa buusan tuu toopik sadaffaan ammoo eega namni bahara cehee booda hattoota maafiyoota akkam sinimtanii kana maqaa Hussein Maabaraatiinis haa ta'u Hussein Maabaraatiis haa ta'u jinni Maabaraa haa ta'u jarri sun nama meeqa iddoon dhaloota isaanii eessa suuraan isaanii akkamittiin eeruu arganne agandaa Oromoo guutuu goonee jara kana yakkamaa akka isaan ta'an labsina akkami saaxilla ka jedhu ragaa wajjin maqaa wajjin suuraa wajjin itti deebinee addaan baafan Maammadis yoo ta'e obsaas yoo ta'e horee godaansa seeraan alaa keessaa gabaasa waan isin hojjettan bu'aa bahii fi injifannoo isin fiddanii fi nama hanga isin baraartan tootaalii walii qabdee maamme akka madeessa kanatti kan adeemsisuun barbaada isa kana immoo tartiibaan jalqaba irraa kaastee gaggabaabsitee mataara naa dhooytaa sagaleen keessanillee rekoordii akka ta'uu fi bu'aa bahii takka immoo firii milkii keessanillee uummanni akka baruun fedha itti naafuuf isa kana naa xumurii achi deebina qabxiin ammaan kaasa kanatti fayyaa ta'e. Naasi guddisee itti fuuf yoo dandeessa kaameeraa keebanii namni akkasii baruu fi yoo dadhabde immoo akkanuma naa gabaase itti fuuf. Dabbaal bakka reefuu nama dubartiin torba bakka dhalteef jeesanii. Itti sanuma bal'isee kana ibsuun barbaade yaa isuma sanuma hunda walii qabee. Akka ibsu ganda isaa. Oke itti fuuf gabaasa seerka jiru nu kanneen sumaanii Maamad. Fayyaa ta'e yoo dandeessa kaameeraa keenyaa banii takka kanatti itti fuuf. Maamad Adam nu dhaga'u jirtaame? Ni dhaga'amaami. Yaa itti fuuf. Jidduutti ni qaqqaba ittiin deebi'a. Bareeda jirta amma itti fuuf waraabaddaa sagalee kana sirri waraabaddaa waan ajaa'ibaa as keessa jira wanni isa takkaan dhagahin itti fuufi. Hayyee waggoota afran waldaynitti isa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa tola ooltummaadhaan ilmaan Oromoo karaa kana deemaa jiru irratti gartee hundaa'ee tola ooltummaadhaan nama rakkate hundaa gartee baasaa ture yookaan bilisoomsaa ture waggaa afran kana keessatti kaniin liisaasaa harkaa qabu yookaan galmee isaanii harkaa qabu jechuu qabatamatti eenyutti qabatamaadhaan jechuu waan irra geenye ajjechaan shamarra atamii fi sagalii gudeeddaan nama 29 kanneen ammoo fedhii siitiin alatti gudeedanii yookaan ulfa isiin hin fedhiniin ulfeessan 24 kanneen ammoo waldaynii itti dallaalota harkaa baase shamarree 550 dallaalota biyya keessaatii fi biyyoota ollaa kanarratti namoota to'atamee seera dhiyaate nama 29 waldaa ittisa godaansa seeraan alaatiin jechuu seera dhiyaate waggaa 30tti itti murtaa'ee jira. Dhiirarraa ammoo namni dallaalota harkatti lubbuun dabartee nama 28 dhiira tahee immoo warreen gartee maallaqa dhabuudhaa fi gartee akka maleetti tumamee gubanii gartee qaama saalaan sibiila ibidda kaanii gubuudhaan gochi adda addaa irra gahame nama 600 kana keessa ammoo shamarreen qarshii dhabaan yookaan qarshiin isii qabaachuu baattus yoo fuulaan bareedde oosha keessatti qabanii yeroo dheeraaf gudeedanii sammuu isii wanna godhan maraatte shamarree 9 kanarraa Jabuutiirraa fi Bosaasorraa jalqabee dooniin gaamata afran kana keessatti fuutee namoota keenya bishaanitti garagaltee namni lubbuun dabartee nama 900 kana keessa addatti immoo kan ajaa'iba nutti yeroo dheeraa irra deddeebi'aa turre Ziyaa Shoodhee nama jedhamu. Ziyaa Shoodheen kun nama shamarree torbarraa adda addaan dhalee jechuudha. Shamarree torba fedhii siitiin ala gudeeddaan. Nama Ziyaa Shoodhee yoo kun dhalataa isaati. Godina Harargee bahaa gaara mul'atan dhalate. Godina Harargee bahaa gaara mul'atan dhalate. Suuraadhaan deeggaramee viidiyoodhaa wajjin wanni harkaa qabu kun wanni himaa jiru kun suuraadhaa fi viidiyoon deeggaramee. Akkasii waggoota afran kana keessatti waan kanaatu dalagame jechuu barbaadeetii galatooma. Okey, fayyaa ta'aa ulfaadhaa qabxiin lammaffaa ni hati kennu maama shurubbeettis yoo ta'e eenyu sosoo qabxii lammaffaa biran geenye yaada asirratti dabaltanii yoo qabaattan obsaa ta'uu Afrikaa ta'uu mana keessaa namummaa waa dubbattan achi nu taala gara qabxii lammaffaatti amma suuraa fi liistii maqaa fi iddoo dhaloota dallaalota kanaa hunda baasnaa isa bira osoo hin geenye waan dabaltan namni qabdan yoo jiraattan carraa isin kan.
Ani Okay, wanni ma'am. waa qofaan ifa isinii godha. Ziyaashoodden amma gocha san ni beenna anuu gaafan gadi dhufu nama 360 achi fuudheen Abduu Affaarii biratti adanii gannaqe nama dhalaan mana jaaraa ture garuu inni har'a lubbuudhaan hin jiru. Okay, Waan siyaa shoddeen kun du'ee jira. Maama shurrubbee. waan akkasiitu gurrarra na bahe No, no. Endune. Obboleessa isaati ajjeesan malee inni ni jira. Ayyee. Okay, waan tu. santu gurrarra na bahe haganumaan dubbachuu barbaade akka kan. Okay, fayyaa ta'a. Iyyee Okay, Afrikaa tu. Jabbal. Hayya Afrikaa. Dhugaadha. Muhammad Akkuma asirraa Muhammadii fi shurrubbeen faa hiriyoonni warri waliin turre dubbatanitti warroota amma biyya keessallee ta'ee ala jiru suuraa isaaniitiif iddoo dhalootaa jedhame. Uummanni kun ammallee deebi'eetiniin dalagarra jira. Iddoo isaan jiranillee qabatama yoo ka wallaallu taate fotoo isaanii maalii isaanii kennuu dandeenya. Wanni kun immootu wanni asirratti namni ol baheetiniin dubbatu tokko dabbaal wanni tokkottu fotoo qabdaa iddoo isaa qabatamaan beeytaa ragaa viidiyoon deeggaramuu qabdaa ragaa namootaa qabdaa waan jedhu akka irraa qulqulleessitu barbaadetti beeyta amma namni ana maqaan badee borunatti dhufa jedheetiniin nama waan jabaa dalagu akkuma Huseen maabara amma reef duratti jenne kana akkuma immoo deebi'ee Taajuu Shurrubbellee maalidha inni maa hin qabamne maali jedhaa turan Taajuu Shurrubbee Wallo Huseen maabara Hararge ani ijoollee Sikkoo Mandooti. Kanaafuu hundi keenna waan tokkummaa yookiin ilmaan Oromoo kanaaf malee gandummaa fi naannummaan takkaa dubbannee waldaa kanarratti wanni amma jedhame kuni kan hafee miti. Isaan kuni waan isaan achi qindeessanii as erganiin an hamma federaalaa deemee waldaa ittisa godaansa seeran alaa kana jiraachuu fi ambaasaadara Suudi Arabiyaa jiruuf ta'ee kayamanii ta'ee akka wal quba qabaataniitiniin waan kana furmaanni itti godhamu kan asii hin bu'e Amir kan jedhamu Samar moo Amir kan jedhamu inni leen wajjin ture kana godhaa ture jechuu waldeen ittisa godaansa seeran alaa kaleessa roorrifamaa ture akka malee roorrifamaa ture haga ajjeecha akka biyya jirullee ta'e kan naannoo hundarraa jiru akkuma Obsaa Yuusuf jedhe kana Obsaa Yuusuf haga bira dabranii asiin haala kam akka itti mijjeessinu nu gaafachuu gahan jechuu ummanni maafayaan kun wanni isaan hin raawwanne hin jiru maafayaan ammallee Gama kanaa gaara kanatti ibidda haga mooratti dhufanii marsanii wanni adda addaa mooratti tarkaanfii fudhatamee jira. San hin himannu namni waan akkasii himatu. Obboleeyyan mucaa kanaa obboleeyyan gurbaa kanaa nama 3 takka amma dura waan taateeti biyya galtee takka immoo keema dhiisanii takka fuudhanii namuma tokkotuun shamarran 3 san waa godhe waan tokko hin jennu kadhannee kadhachiifnee nama san anuu 86 biraa qaba. Maallaqa kiyya san fudhadhu ilmaan namaa gadhiisi jeetiin kadhadhee ni dide waldaan godaansa seeran alaa gaafa labsii baase baaneeti nama san rukkaaba san guutuutti uggurre nama fuulan beennu maqaan beennu ibidda walii garagalchuun dhufe gaafa lubbuun dhufte warri bakka biraa keessan beekanii dhufanii nu harkaa nama san damaanaa ta'anii baasanii warri damaanaa ta'es walumaan gaaraa bade. Gaaraa nu ooftan jee warri dhiibbaa nu godhee maqaa nu balleessu warruma gaafsaniiti. Wanni biraan jiru warri shurrubbeen kalee gurguraa nama muraa nama akkas godhaa jiru sun sanuma rukkaaba dalaguu anuu obsatti gaaf tokko himeen tura anuu dallaala ta'e nama lamaan biyyaa fidee dubbisi warra isaanii dubbisi jeetiin irratti hidhee beeka dhiirti waan gootuun hin dhoositu naan baafne namni sun ol dabarraan nagane waan ta'eef Oromoo waliin dalagaa hin qabnu diina waliin dalagaa qaba diina immoo dur waan goonu wal goona gaafa immoo irra aanne riskiin tiyya diinarraa Oromoon hidhatan qabu. Abbaan komatu abbaan dhiisusi hagasumaan siniin jaa inni itti adeebatu. Okay, Afrikaa turuuf eeyyee qabxii teenaatu murii achilu taalaanis. Thank you, mami. Eeyyee akkasuma Muhammad Shurrubbeen kun waan amma dubbate kana waldaa irratti dubbatee waldaa ittisa godaansa seeran alaa kan namni kuma guyyaa san kan jiru nama 1,000 fi kara 500 irra ture guruppii kanarra ol baheetiniin mallaqa kiyya kan qabu 80,000 sirraa qaba. 80,000 kiyya dhiisi waan dabaati ilmaan obboleewwanii erga ta duraa hangafarraa ilmoo qabaatte tun haadha warraasii ta'uu hin dandeettu nutti kenni jedhanii akkuma jedhame mallaqa godhanii fi warra achi waraana isaanii shurrubbeen ni beeka erganii isaanillee as deebi'anii isuma waliin ijoollee dhaananii
hanga ujoolleen as baatee isuma kanaa hin beeynu jettu takka. Laal tumaa innaa daangaa warri deemellee bitamee mallaqaan achumatti ijoollee qabaati waldayatti fidaa jedhan intarvii godhanii achumatti hin beeynuu namni kun waan gaarii nuu godhee jedhan achii gabbahanii waan inni godhe guutuu ijoolleen ifa godhan jechuu. Namni shurrubbee dhugatti galatoomi ati Oromoodha waan umriin si haa dheeressu Oromoodha guyyaa takkallee naannummaa fi gandummaa si keessatti hin argine waan immootu amma TikTok irra deddeemtu kana nama ifaaje nama mootu Oromummaa deemu karaa maqaa isaa xureessaniin barbaaduun uumamuma kenna. Maaf jabaa kenna takkaa dinqisiifanneen beenu. Akka carraa ta'ee guyyaa san waldaan ittisa godaansa seeran alaa namni 1500 warwaatanii dadhabnaan kararratti bahee karaa hidhee waan hin taanetu dalagama jira. Ilma Oromoo kan birmaan nuun jedha jechuun dhaabee akkasitti obboleewwan kiyyas kan bilisa baase jechuun isaa takka jalaa miliifatanii fuudhanii mana fincaanitti hidhanii amma isinii erguu danda'a fotoo gurbaa kanaatii fi naannoo dhaloota isaatii fi waan obboleettiitti irratti yeroo san raawwatame fuudhee araba gurguratee arabni mana fincaanii keessa hidhee qaamni guutuun iita'ee wanta isin jettu viidiyoon kan mana fincaanititti namni akka isii eegu namichi bira kaa'ee viidiyoo waraabe keessan naa erge qaamni guutuun iita'ee haga du'aa geesse jechuudha. Kanaafuu waldaa ittisa godaansa seeran alaa wanti inni godhe karaa namaatilleen taate karaa rabbiitilleen galanni isaanii guddaadha. Rabbi isinaa gargaaru. Memberi godha kota. Thank you. Waddu galatoom Afrika. Qabxii biratti jechuudha Allah. Warra seel girte yeroo takka membera takka takka tuqaa waan inni godhe kan. Ulfaadha. Okay. Amma jalqabarraa yoo xiqqaate sa'aatii 3 ol haasaa kallattii goone jirra gabaasa dhageeffannee bu'aa ba'ii isaan keessa dabran dhageeffannee miidhaa ilmaan namaatti bakka sanarra gahu hunda isaa dhageeffannee qabxiin guddaa fi qabxiin guddaan uummanni sirriitti eeguu jiru yoo jiraate maa inni eeruu namoota kanaati. Obsaallee haa ta'u Maamud Shurrubbee caalaa isintuu waan kana wanna godhu jiran fakkaata waan ta'eef Afrikaa fi Mahammad Aadamii fi Obsaa keessaa nama tokkoon fudhadhaa. Dallaalonni gocha akkanaa raawwataa jiru hasuuraan isaa maqaan isaa iddoo dhalootaa wajjin isin bira gahe yoo amma asirraa gabbuu nanu sadeen guruppii keessatti eenyee kallattiidhaan kana erguu dandeessan asirratti illee barbaachisaa yoo ta'e baasnee kan uummata agarsiisnu asirratti baasnee uummata agarsiisuun xiqqoo yeroo nu fudhachuu danda'a. Gabaasuma qofa nu godhaa suuricha immoo anaaf kallattiin ergitanii ani marsaa lammaffaa isteeppiidhaan asirratti sitti deebi'a qaamaan silaa itti erguu qabuttis kallattiin ergee waan kana akka inni furmaata argatu godhuu ni dandeenya. Kanaaf isa sadeen keessaa tootaalii warra waan kana dalaguu hanga ammaatti qoratanii irra geessan biyya keessaas bahara Duubaayis eega bahara as bahanis maqaa isaanii iddoo dhalootaatti fi namoota suuraan isin gidduu isin harka jirtu osoo gabaasa nu gootanii nama meeqanii gahaa maqaan isaanii eenyu feenyu irra guddaan dhalataa isaati irra xiqqaan dhalataa isaati suuraan isaa isin harka yoo jiraate isin keessaa namni irra wayyaa takka wanni kun birii jira jettanii yaaddanii carraa walii kannaa isinummaa waan kana naa gabaasa maammee maal jette. Kana obsaa fi Mahammadii moota malee. Obsaa fi Mahammadii fi kan. Obsaa fi Mahammadii fi Afrikaa yoo ta'e malee ani gaafan ol deemu dallaalli jiru dallaala seeran dalagatu namoonni sun hin jiran amma guutuun nama haaraya bilbilaan sagaleen yoo ta'e malee wallaahi maqaa nama takkaan beeku ani beeke adiidha nama barreeffatuu danda'umi hin beeku sagalee oggaa bilbila na kennan ittiin dawwala ani haganumaan sun hin jaa cubbuun seenu yaabbulayyan. Allah musjana kun. Bayyata imamme. Okay, Mahammad Adam takka obsaa liistii yeroo kanaa baasaa nu kannaa guutak. Gabaasuma nu gootanii maqumaa fi suurumaa fi iddoo dhalootaatiif hojii isaanii wajjin kaan ammoo kallattiin naaf ergitanii anis bakka inni ergu qabu ni ergaa. Asirratti illee baasee immoo uummataaf viidiyoonis yoo ta'e laayifii kallattiitiin gabaasaniin godha boodarra. Ammaaf waan isin bira jiru nu gabaasa dalaalotaaf. Kanumaan beekaa rasiiduma kiyya walirratti hidhuu malee itti bilbiluu malee biyyaniin bilbilaa maatiin bilbilaa isaa waldaatti bilbilaa bakka barbaada walirraa hidhafaa malee. Nama san yoo na bira dhufee beeku amma yoo na bira jiraatu. Yaa okay isaan naaf kan inni yoo beeku Muhammad siif kan inni liistii dallaalota kanaa baasee kan kannatu maqaa suuraa iddoo dhalootaa wajjin. Waa takka rakkoon hin jiru wanni isaanii guutuun na harka jira wanni isaanii guutuun barbaachisaa taadhaan na harka jira. Iddoon dhaloota isaanii maqaan isaanii gochi isaan dalagan nama isaanii matu warra isaan cafaqanii rarraasanii gartee qaamaa biliin fixan akka isaanii sagalee irraa na harka jirti tasanii waa takka itti rakkatin. Okay, itti nuuf. Muhammad guruppii Boksa waan daldalaa akkasii argannu.
Ogutak lala akkaan jeeti isin bira guyyaadhaanii hin jarjarinaa kunoon subii azaanuuf deema wanta akkaan isin himaa guyyaan tokko tokkuma if qabnaa hara kaaniin gurbaa diimaadhaa wajjiniis haasawaadhaa jirra haa akkanaan jaa Yaa maqaa gurbaan diimaan isaanii asitti nama arguu jira. Thank you. Harkoo dhaggeeffadha maqaa laal mee waan ajaa'ibaa takka taa girrisaan kiyya kun haa hubatu girrisaan amma ani gartee ati warra jannataati jechuun irra joor yoo dhufe ati warra azaabaati jeeni birroo yaada amma girrisaan yoo joor boru qiyaamaa taajees girrisaan edanu deemeetuma qophaawa maaliif waan qabu nyaataa wanni godhataa ani laal siyaasaa joor Mahammad hin deeggaru amma immoo namni ni waliin dhaabbachuudha jiru Jawaar Mohaammed wajjin maaliif yoo keettan taate waan haqa ani bara meeqarran laffa'e kana ilmaan gadi buqaadhaa tana waan gayyaasuudha jiruuf waan dallaalota tana gayyaasuudha jiruuf wajjin dhaabbanna taa akkanaan jaa maqaa dallaalotaa kana nuti kami qabna ni beeytanii dallaalota kana Harsiidhaa eeysaa akka mana qabu, Habaalee eeysaa akka mana qabu, Harargeedhaa eeysaa akka mana qabu, hanga dandeenya suuraa isaaniitii wajjin, gocha isaan waliin godhanii wajjin, ani meemuree 16 fuudheetiin meemuree 4 dirree xayyaara Masritti narraa qaban. Maaliif jennaan Yaman irraa kaanii Astiraaliyaa dhufu jechuun Yamanii fi Masrii idduu sa'aa 3 naan deeme xayyaarri. Masrii fi Doohaa idduu sa'aa 3 cina naan deeme. Doohaa irraa kaasee xayyaarri ilaa Meelboorn. Warra asirra jiru kana hunda follow godhadhaa anaa isin isin fayyada waan ta'eef tattee isin ilaalina. Isaan hunda follow godhaa. Thank you. Dhaggeeffadhaa. Xayyaarri Doohaa irraa kaasee Meelboorn na fiduudhaaf sa'aa 19 naan deeme. Dirree xayyaara Doohaa irratti lilmee dabarsuu hin dandeenyu daakiraa 4 Masriin irraa caccabsan eessatti hin deemte jaanii Doohaadhatti sababaa kiyyatti xayyaarri daqiiqaa 15 dhaabbate. Obsaa daakiraa hoggaa jettu miimoorii jechuu feeteeti. Miimoorii gartee wanni badduu keessa jirtu. Ragaan keessa jiru. Ta ragaan namni adda addaatun keessa jiru gender sexual violation ta keessa jiru abuse namni ta'e jechuu keessa jiru. Sababaa sanitti xayyaarri daqiiqaa 15 achinnaan ture taan saree gurraattii dirree xayyaara Meelboornitti Ustaad Hamzaa ni beeytaati. Saree saniin na baadile rabbiin isii haa baadilu laaptoop kiyyaafis sunuu dhiyootana qulqulleessanii naa kannanii jechuu barbaadeet. Ammoo waan ajaa'iba isinitti ta'u an hoggaadhaan deemu viidiyoodhaa fi suuraalee akka jirtutti Ahmad Adam bira dabarseetiin Haamarraa Umar Adam bira dabarsee ati yoo dallaallis ajjeese ani si boodaan hafa. Ani yoon ajjeesan ati arsiidhaa achi dhufanii sin ajjeesanii sibiratti hafuudha qabeenneeti arsiirraas illee wallorraas illee jimmarraas illee baalerraas illee waan ajaa'iba isinitti ta'urraa jechuudha. Maaliif nuti gandummaan achi nu keessa hin jirtu tokkummaadhaan waan bakka sanitti dalainuuf jechaadha. Ta'amma xaadan biraa akkasuma jirti jechaadha yoo tana biraa baddellee jechuudha. Ta'amma xaadan biraa akkasuma jirti. Amma kana waan taateef asirra waan takkataniin isinii himuutu jira. Dallaala kana as gubbaadhatti maqaalee isaanii dabbaal yoo dhooyne. Ani beekadhu Mushammadii fi gaafa silaa Yaman keessatti obboleessi keenya Afrikaa paawaras jira. Ayaama naa qabanii hin sodaanne nama guyyaatii gabbee deemu tokko jechuudha. Maallaqa guddaa san koolii buusan. Wanni niin je'eef akka jirtutti hattuun ammaas jala jirti. Hattoonni akka jirutti mana kana jala jirti. Yoo ammoo lakki ni sodaatteettan bismillahi qaraatiidhaan itti darbaa qophaawaadhaa. Qaraatiidhaan itti darbaa yoo ni sodaatteettanii haga tokkoon irraa isinii qara'aa. Ibsaa Abdallaa kan jiraatu magaalaa Harar. Iddoon dhaloota isaa Machaara. Mukhtaar Foostoo. Iddoon dhaloota isaa Baabbile Harargee Bahaa. Khaalid Shoodhee kan itti dhalate Dadari. Makkala. Ammaaf Oromiyaa keessa jira. Kheeruu Mahammad Usmaan Arsii Shirka. Bakki inni jiru Lasaanoti. Ahmad Fadis iddoon dhaloota isaa Fadisi amma jiraatu naannuma Soomaaleedhaa tana keessa. Iftuu Haaruun iddoon dhaloota sii Awwadaayi bakki isiin amma jiraattu Laasaanoti abbaan mana siidhaa Dulbaanteedha. Husseen Gursum iddoon dhaloota isaa Gursumi bakki amma jiraatus
naannuma sani. Fu'aad Waqii iddoon jireenya isaa Bosaaso, iddoon dhaloota isaa Hirna. Aadam Abdishaa mujrima badaa dhalataa Wallooti. Naannoon amma jiraatu Yaman sanaadha. Amma warreen as keessatti himame kuni akka sadiitti ilaalama. Warra Yaman jiru, warra tokko keessaa wanni jiru kun maqaa liistii nama 67 kaniin irra utaalee jira. Warroota san Sultaan Gannaa turre utaalte. Sultaan Gannaal. yaamuuf hin deema. Sultaan Gannaa bakka birootti yaamuu deema. Warra nama 65 ka gurbaa diimaadhaaf taargeeta keessa jiru achumatti hin qabeefi. Dhaggeeffadhaa. Haaya amma san bira gatu taalii warra Yemanitti hin deema. Gurbaan diimaan jawrii kanan dagateen Oromoon itti fuuf. Ammaan tana as keessatti warraan dhiisee fi warra amma qadabaarra bahee shunkurtii fuffuunfatu jiru qabxamanni qab itti gaggodee deebuu jirus dila tokkootutu jira. Dhaggeeffadhaa. Warra axaqittiin dhufa. Warra axaq mee dhaabbadhu liistii warra axaq tananiin baasaa turina jala. Deemaa membarii godhaa namoota sira kana fooloo godhaa sagalee kana sheer godhaa koppiliin godhaa hundi keessanuu wanni eedanii jiru kana caalaa. Deemaa. Baas obsa. Daakiraadhaan wantiidhaan na jalaa gurraachomee ture. Amma taatame biraa ni qaraataa? Maamata Adam gargaara. Maamata Adam yoo dandeesse muutii rigirta muutii irraa ka'e. Uma rakkoon qabu dabbal. Okay, itti fuuf. Ture. Hin barbaade. Qopheeffattee jirta amma taadam. Ni dhagame. Lakkeen hin qophoofne kaayetii yoo danda'ame qabaatte ibsi yookaanis immoo Haaya bar wanniidhaan na harkaa gurraachomee wanni siidaatiin na harka. Dallaalota axaqittiin sii dhufaa dhaggeeffadhu. Hussein Maabaraa tokkoffaa lammaffaa Hussein Maabaraa yookaan Hussein Bakareedha. Axaqitti beekadhu ka wal duraa duubaatiin. Lammaffaa Mukhtaar Abduqaadir yookaan Mukhtaar Weewwee durata Hussein Maabaraa maqaan namni irra beeku maqaan ammoo dhaloota Hussein Bakaree Harargee Lixaa Baddeeysaa. Akkasuma lammaffaan Mukhtaar Abdulqaadir Khaaboo maqaan inni itti beekamu Mukhtaar Weewwee iddoon dhaloota isaa godina Arsii Aanaa Sirkaa ganda Dallabaa Buusaadhaati. Bakki inni jiraatu Axaqi. Akkasuma Nuuraddiin Yuusuf iddoon dhaloota isaa Harargee Lixaa. Akkasuma Abdu Jabbaar Maraatee iddoon dhaloota isaa Fadis. Akkasuma Obsaa Gursum iddoon dhaloota isaa Gursum. As keessatti warroota wanni ta'e jira Taajuu Ahmad iddoon dhaloota isaa Hirna. Akkasuma Jabuutii Abraahim iddoon dhaloota isaa Gaara Mul'ataati. Sagalee kana guutuu walii waraabdan booda na erga rabbi sodaadha sagalee Akkasuma Ahmad Bashiir iddoon dhaloota isaa Fadis Miidhagaa. Akkasuma Ibsaa Jamaal iddoon dhaloota isaa Harargee Lixaa bakki inni jiraatu Suudii Arabiyaa. Inni kun baagiraawundiin isaa isa jalatti namoota dilaatu jira gabbu'ee dubbachuu hin fedhu. Waan hin dubbachuu hin feeneef waan taargeeta keessa jiruutu jira. Warroottiin amma sii qara'e kun warroo akkasuma Saaddaam iddoon dhaloota isaa addaan hin baane warri wanniidha warra Axaq keessa jiru. Akkasumallee namoota as keessa dhiyoo tana tarkaanfiin hundirra fudhatamtee gartee sababaa wanniidhaatiin wanni tattaaniitu jira warri kun warra hidhameetitu jira. Kana jala Koi shurubbe sagalee kun akka waraabbii toluu fi shurubbee fi hiddumannaa si qaba. Haabatu obsaan. Lamatiin. Lama. Ayyee dabale. Ila obsa Ahmad Bashir
inni duraan jallaa ta'a naafi amma Bashir amma waliin dubbifnu assalaamu alaikum rabbiitu hin qabnu ni beektatis. Garuu amma Bashir nama mana arabaa taa'ee rukkaabni irratti ergamu waan kottee herreeggatamu dallaala keessa harka qaba. Haguma tanan na dhibe namaan beeku keessa. Bareedaadha. Akkaataa itti dhufetti dallaalaani dhufe maqaan isaa. Kun egaa anaa fi namni sun agarru waliin dhiifnu haqa rabbiin dubbadhaa inni dallaala keessa hin jiru. Laal shurrubbee. Wanta kaasitti akkasuma dhaggeeffadhu maqaan dhufee wanni isaati isa qulqulleessaa akkasuma warroottan kana keessa namni yakkamaan isaan kana keessa Alii Jimmaa Saddaan Calanqoo namoonni kun warra harka dhiigaati akkasuma mallee nama hidhaadhaa jiru jira haakimee nama ja'amu inninis mootummaa nurra beeyteeti hidhaa keeysee jirti obsaa gursum jeetiin jira ummata keenya warra kaan ammoo piraayiveet goona eenyu dabbal. Okay. Okay. Waan asirratti dabaltu ni qabda Maamad Adam. Mee gutakka obsaa kiyya obsaa gursum kun kanuma amma tiktok irran wajji jiru kana kabiyya jiru kana moo kabiraati. Hai aboo kanaamiti. Suuraan gabaaf argana alaalama ustaaza waan goonu. Maafiyaa Gabaasa aboo argana. Maqaatu tokko ofiin yakka adda baaftan jechuu barbaada. Mistiin akka dalalatu biyya taa'eeti. Yaa wannoo goona amma kuni atak jira maafiyaa ilmaan namaa laqaaquudhaan beekame. Fayyaa ta'e obsaa takka Mahammad Afrikaa Mahamad Shurrubbee yoo ta'e booda guruuppiin ijaarrannaa maqaa kanan bakka uummanni dhagahu maafi malee bakka dhaloota maqaa guutuu fi suuraa namootaa wajjin boodarra isaanirraa walirraa fudhannee miidiyaa hawaasaattis yoo ta'e joor biraas yoo ta'e akka inni kallattiin gahu ni goona. Obsaan joorii wajjin kallattii wal beeka hawaasaa bisaallee ni qaba. Obsaan mataan isaa listii kana joorii dabarsuu danda'a. Anallee asin dabarsuu ni danda'a. Maamad Adamii fi Afrikaan fa'aa yoo ta'uu baate obsaa akka inni joor beeku beekani kallattiidhaan dabarsuu ni danda'a. Nutis gama keenyaan gara miidiyaa keenyaatiinis achiinis eeruun mootummaallee bakka hunda akka inni qaqqabu ni goona. Gaafa goonu immoo dogoggorri maqaa wal fakkaatu kun suuraa namoota wajjin addaan baha. Suuraa san takka takkatti immoo obsaan faana asirra baasuudhaaf takka immoo asirra mul'isuudhaaf yeroo waan nu fudhatuuf maqaa qofa gabaasu goone malee boodarra suuraa fudhannee suuraa fi maqaa wajjin gabaasa bal'aan ni goona uummanni arguuf jiraata. Maamad Adam gabaasa biraa ka dabaltu yoo qabaatte maqaa namoota waan si bira jiru nu dabali. Afrikaan illee yoo ta'e namni biraa qaama jirre kaasa kana adda. Osuma ammatti hin dabarre dura qabxiidhaan waraabaa jirra waan gootu gaafii amma shurrubbeen kaase kana Maamad shurrubbeen kaase gaafii sirriiti namoonni dhugumaan gocha san keessaa yakkummaadhaan himatamanii fi namoonni akkuma haqaatti gartee namarraa waa buufachuudhaa fi haqa fi nama gargaaruudhaan karaa nama dabarsuudhaan maallaqaa san fudhatanii wal keessa makamee akkan dabarreef takka uummata irratti illee akkan dubbifamneef waan kana irratti qorannoo jabduu barbaachisaa jechuu barbaachisaa. Interpreetara naan ta'ina an afaan Oromoodhaan hin beeka. An afaan Oromoodhaan hin beeka interpreetara naan ta'inaadha afaanii kaan naan ta'inaadha waan takkaan isiniin jechuu barbaada uummata keenya. Dhaggeeffadhaan isinirraa bu'uu deema garuu obsa akkaanan namarraan deebine beektaami bakka waa jiru. Wayin faayidaa fi dalagaan namaa hidhama gaafa naga buutaa beekta. Amma Bashir gaa dhugaa anaa fi amma Bashir waliin feenu siin jee sii galee wallaahi waliin feenu kunoo dhalaa kayyanaan garsiisin amma Bashir gaafa nan Itoophiyaarraa dhufurraa qabee mana arabaa ta'a. Dalagaan qabu dheengadda namaa wal dhabaati nama sanii walii araarsine nutu mana arabaati baase ergasillee wal dhabnee jirra rukkaaba maraatee qofa qeebalaa ture yeroo xiqqoo yeroo girgiriin ana mooraa ibidda gubbaa kanatti ibidda qabsiisanii qawwee gannutti man beettamu hin beektu akka Oromottis akka kaanittis walii galame dubbii san beektu gaafsanillee mana jira ergaan waldaa godaansa seeran alaa keessaa bahe amma Bashir gaarattuu bahe malee rukkaaban fidu. Rukkaaba keessaa dalagaan qabu itti dawwalanii nama makiinaa nuufee jedhanii 50 argatattiin beeka. Sunuu baatee akka moofaatii lama. Sanii achitti hin beeku. Turre horragaa yookaan faayidaa yookaan saahibummaa yookaan wal beeka jette rabbi suuraa baraaturraa fuudhe narraa fuudhu amma Bashir nama fidatti hin beeku. Mee hoggu takka shurrubbee fitattee mi'ati. Itti obsaa ta'u. Waan rabbiin si gaafatu fitattee. Waan takkaan isiniif himaa galatoome shurrubbee waan takkaan isiniif himaa
dallaalonni amma akka nama gartee bahara keessaa maankaa yookaan malaaqaadhaan waa fuudhutti himne malee qaxaabir hin geenye nuti radaan geenye nuti yoo tarree taate baaleen geenye arsiin geenye harargee maqumaa hundooyne nuti akkanatti akkam afaan oromoodhaati amma duree hin geenye nuti akka gartee namoonni kun harkaa hin qaban jenneefi taakkanaan jaa inni lammeeysaadha warri as keessatti amma shurrubbee osoo hin laallanne dubbii tanatti amma bashiiriituun maqaa dhawame warri gartee dhuftanii as jalatti shurrubbee waan beekurraa dubbachuudha jira namoonni keessan isin jalaa as keessatti dubbatame warri rakkachaadhaa jirtan wiliidharratti isinii idaana maqaa isin as jala ziyaa gursum maarree miishin godhu jirtan ni arkinaa nuti immoo kudhan dhoysanii kudhan gorsanii kudhan obsanii sanbira dabarree itti cabsuudha yaana afaan isinii galuuf nama isinirraa amantanii gabbahee isinii dubbisuudha taa'a hin sardaminaa takka afaan oromoodhaati inni lammeeysaadha nuti yakkamtoota gurguddaa warra gartee bakka kana keessatti yeroodhaaf ugguramneetutu jira sodaa isaaniitiin isaan nu uggurinii osoo hin taane namni silaa laal iccitii qabachuun beeytan yaa ummata keenya narraa hubadhaa xamada nuu seenu jiranii kaantuutatti shunkurtii oowwifneeti jechaadhaa akka dhaqanii wanni jaaniiti iccitiin warkaan baasinaa inni biroo dhaggeeffadhaa inni biroo waan takkataniin jala muree isinitti himuutu jira wanni oromoo tana akka galman geenye galmeerraa haqe takkaffaa gandummaadha gandummaa kana keessatti hoggaa namni keessan isinirraa tuqame inni summoominaa maleeykaadhaa bakka san taa'ee masgiida salaachisa malee waata amma jettanii nama atak keessa taa'uuf mormuudhaaf deemtan warri atak keessa taa'u guutuu warra dhiiga namaa gad dhangalaasu mataa jibriil bordoddee waan hin tahin irraan deebi'a jibriil bordoddee waan hin tahin warra bakka san taa'ee dhiiga namaa facaasu nama ajjeesee halkanirraa baara geessee nama darbu walin himan ammaas du'aniis sagal gubatan malee isaan keessa gandummaan hin jirtu yoo kabaalee nama ajjeese Harargeedhaan himu yoo Harargeedhaan nama ajjeese kabaaleen himu osoo tumaniiti namni kun harkatti du'a isinii galtee namoota isin mishin godhu jirtan kana nuti Goontanaamoo Qaxaabir bakka amma yoo xiqqaatte baatii takkaffaarraa kaasee ilaa ammaan tanaa dhalaan 3,600 ol seentee marsaan laguu katti dhuftu guyyatti nyaata ugu takka nyaattee muuziqaa shidanii gudeedan waa meeqa ibbira qabnee jira viidiyoo nuti ammaan tana asirratti takkaa isin hin garsiisan Hamzaa Shejjaa bira maree kun tan akka jee obsaa viidiyoon ati madura natti ergite takka coraadha na sossoobtee jee taniin dabbaal biratti erge akkas tasan caaltuu Ahmad Adam obboleessa keenya Ahmad Adam bira jira hajjii hoggaa geessa salaatan jaanii ummata keenya qabadhaadhaati hoggaa namni ganda keessanii isin jalaa tuqamees hin machaawinaadha fuuluma bareedaa ganama dhuftaniin saniin hoppiliinkii fi taaptaapitti muddaadha waan gartee hattoota kanaa cubbuu alaahii oliin galan malee manaa gadiin hin bahanii cubbuu wallaahi salaata subiidhaa jirra ammaan tana yoon annama tokko maare anna bira salaata subiidhaati ammaan tana kunoo sa'a 5 deemna bari'ee jechuudha hogguu sa'a takka ta'e booda laftiin ifti jechuudha salaata subiidhaa kaniin salaatu deemu kanarraan qeebalin ani hattuu hanqan takka raamatan godhu dhageessanii kanaafuu obsaadha namaa sin arrabsinaadha arrabaa sin dheeratinaadha warri namni keessan isin jalaa tuqamee daara isin baasu kiraa manaa isinirraa kafalu zabaadii isinii bitu jimaa isinii bitu hoggaa isin jalaa tuqame hin machaawinaadhaati tasgabbaawaa abbaan dhufee ifaa qulqulleessu hoggaa dubbiin gartee feesbuuka joorirraa dhayitee feesbuuka dabbaalirraas dhayitee feesbuuka irratti ifaa fi bilisa gabbaate abbaan sun dhufee ragaa fidatee haif qulqulleessu nama qulqulleessuudhaaf injiinaa obboleeyyan keessan obboleeyyan shamarraniiti carqiin afaanii guuramtee tadiriya bareedaa qabdu tafuula bareedaa qabdu lukkuu nyaachifamtee qaxaabir keessatti gudeedamaa jirti tamaallaqa hin qabne hayyaash keessa geessaniiti achirraa tigireedhatti ol fe'anii tigireen baala sammuu nama hadoochu quuftee raagoo keessatti shurrubbee farraameessanii achi keessa gudeedamaadhaa jirti.
obboleeyyan keessan kanaafuu tasgabbaawaa iccitii guddoodha gabbaasuudha yaana galatooma. Okay. Afrikaa itti dabalta waan dabaltu fayyada balii kaan ammoo isaan wannoo goyyoo Omati xiqqoo takka dubbadha. Waan xiqqoo takka dubbadha. Ahmadiin nu keessi lamee Afrikaa itti kaninu amma bosona baale nama haaraa dubban. Okay. Shee Ahmad bagana gaan dhuftani Afrikaa sittiin deebi'a. Akkana godhi dabbal jara information kanarraa fi Ahmad waliin itti haa dubbatu. Ayya akkas goona okay Ahmad naa fayya Afrikaa tuun. Ahmad akkas naa godhi. Okay ayya. Jechuun akka dubbadhee dhiisaa. Wannan jechi takkitti qofa dubbadha. Jechi takkitti Ayya qofa Afrikaa tumaan dubbadhee. dhufsif ayya Afrikaa tumaan dhufsif ayya. Turree fi Amma- isaa dubbatu. Viidiyoon amma obsaa wajjin turre. Obsaa fi ani viidiyoon amma inni jedhu gaafa inni achirraa deemullee akkaataa itti inni deemellee hundaayyuu hin beeka. Na bira jira irra guddaan jechuu. Amma wanni isin agartan ijoollee wal qaltuu fi waltumtu waan xiqqiyuu takka jechuu tiifuu xiqqoo takka. Osoo wanni nu bira jiru isinitti gabbahe an xiqqoo an dubbannaan natti ka'anii anumaayyuu natti deebisanii daqiiqa takkatti dhabamuun mala jechuudha. Osoo waan firii shanii jaha gocha isinitti gabbahe wanni isin beekuu qabdan ijoollee waltumtuu fi maali waltumtuun homaayyuu miti tun xiqqiyyuudha sun. Osoo dubartii yeroo sijaaraa keessatti dhaamsanii ibiddaan gubanii waan hin agarre viidiyoo takka hin agarre uummanni Oromootu hin agarre addunyaan waan hirir jettu guddatu jira obsaa bira guddatu jira bakka wanni tun hundi kaateyyuu dhoofannee cal'ifnee tumaan akkasitti teenne jechuu barbaada itti fufa. Okay Afrikaa fudhadhu amma fayyaa ta'e. Dubbateera obsaa Yusuf dubbateera. Hundu keessanuyyuu waan sila dubbatamuu qabdu dubbatan. Warri as jala waan hin taane waan adda addaa barreessu kana ilaalina. Komantii numaa hun dubbisina. Isin hin barbaachisu. Maaf yoo jettan hattuun hin beeyti. Wanni deemu kun akka isan hanqanne hin beeyti. Dallaalonni inni maqaa dhahe kuni akkuma jirtu ta'ee innu abbaanu dhufee ofaa baraaruudha. Abbaan dhufee ofaa qulqulleessuudha. Yoo immoo as keessaanu naannoon tarreef dubbannu san namni naannoo tuqame wanni ol ka'aniif waatu ka'uu hedaadha. Waatu nu bira ga'uu hedaadha. Mormii tana dheefa jira ummanni. Taaniit kana bira jirtus fotoon wajjin, viidiyoo wajjin, sagalee wajjin, ka isaan nama qixaaxan, ka isaan wanti amma asirratti ati argiteetiin natti dhagahamee reef jedhamu suni homaan agarree ati dhiisi. Ilmoo dubaraa qullaa akka dhalattetti dhaabanii ciibsanii erga gudeedamte booda isii bira taa'anii qaama saalaa isii irratti sigaaraa dhaanfachuun irratti mootu akka ashtiree godhanii ibidda hafe yoo dhumate irratti dhaamsanii qaama isii ibiddaan gubuun miila mataa isii gaggaragalchanii ulfannisanii wanti jirtu tana waan jedhamtuu miti obsaa hin muddamina warri jalaa kana ifa baasi kana akkana godhi hin beeynu jettan. Abbaanu as bahee akkuma reef obsaa Yusuf jedhe uf baraaruu deemati. Nam tokkollee ka as jala jirtu warri asirra jirta warri waa deebisuu dandeessan komentii as jalaa deebisuu jecha hin yaadina. Haadha teenna dubartiin fannifamtee gubamtu obboleettii teenna haadha warraa keenna ilmoo teenna waan dubartirratti godhame yoo guyyaa gannu baafne guyyaa gannu baafne. Guyyaa hundi keenna gadi baafne sila eessa irra hamma yoonaa jettan tamiillanaa tana dhugama hiyyeessan rabbiin ifa baasutti jira. Dhiiguma hiyyeessa abbaa haqaattu ifa baasut jira. Baguma waa waldaan itti godaansa seeran alaa addatti dhiphatee itti miidhamee itti xaaree humna itti dhabee ka haa qabamu jedhee murteeffatellee humna ittiin qabu dhabee karaa ittiin argatu dhabee rakkate tun dhufte. Rabbi galata alhamdulillahi rabbil alamin. Taani keessan wal argina jenne fotoo ta'ee ganda ta'ee hujii isaanii waliin gadi isinii baafna hin muddamina. Namni irra waa dubbatte bor ol deebitee dubbachuu hin dandeettu dursitee waan dubbatin ijoollee as gubbaa walloltee walitti iyyituu fi ganda dubbii tanaan balleessuuf ijoollee waan beeyne kaardii itti guutanii waa afaan kaanii ijoollee tiifatte jechi kun garam deema yoo antana dubbadhe eenyu feennu walibbuu heda. Gaafa kun waliin bu'e maaltu dhufuu edda ijoolleen jenne ergan tana hin laalina taasirra deddeemtu tana. Hadhaan dhullaa jedhanii akka naannoo keenyatti mootuu iita qaamarra nama bahu yoo ilkeen hin bahin
dhukkubbiin sun bakka biraatiin baati malee hin fayyu. Kanaafuyyuu bakkeen dhukkubni jiru bakka biraati. Madda kana cufuuf dildila ijaaruu odoon taane dhayin'eetiniin boolluu maddi bishaan kun irraa burqu yoo cufneedha bishaan kana ka cufuu dandeenyu. Ka waan kanallee dhaabuu dandeenyu warra waan kana biyyarra gandarraa kaasee hanga Su'uud Arabiyaatti sarara dildilaa fi riqicha jidduu kana jiru odoon dhooysine amma yeroon ummanni nu gargaaretiniin waldaa ittisa godaansa seeran alaa kana wajjiin tahee suuraa isaaniitiif ganda isaanii maxxanseetiniin hundi isaanii seera jala oolanii gumaan ilmaan hiyyeessaa baatu amma jechuu barbaadeti yoo isinit dheeressine of kolchaa isiniin jedha. Ahmad Yusuf keessa wal arginaa waan jirtu viidiyoo na bira jirtuu fi sagalee na bira jirtuu fi Adeero galatoomii waan takkaan Me obsaa kiyya takka na baasi. Takka na baasi obsaa kiyya. Hayyeesiin baasaa silaa oggu takka naa obsite wahiin yaadadhe asirratti waan takkaan ummata kanaa himuu fedha. Ummanni haa dhagayanii qaamaan nusuu kannaawaa laala dhaggeeffadha. Nama du'ees jala miishin godhu jiranii namni du'e hojii isaa fudhatee rabbii raamataa godhuudhaaf qabaa achumatti istooppi godha. Taa akka ja'a. Inni lammee isaadhaa wiliidha manguddoo riyaadiif ummata kanaaf maallaqa ergitu. Manguddoo riyaadii ummata kanaaf maallaqa ergitu. Warra gartee hawaalaan isaanirraan dabartuuf maalleen ijoollee teenyaa yoo xiqqaate nama 207 dabarsuu jira maallaqa Suudiidha. Hiccitiin humbaasiina taa akka ja'a warra bilaak liistii keessa seenee maqaan isaanii dirree xayyaara Itoophiyaadhatti humni tikaa qophooytee eeggachuu jirtuu jira. Kiraaminaal jaaniini yakkamtoota jaaniini maqaan isaanii irra bahee ambaasii Suudii Arabiyaadhaa jirtuutu jira. Shamarran nuti du'a isiidhaa gartee maatii isaanii dhageessifnee maatiin himatarra banteetu jira. Shamarran gudeedamee Arabaaf kireessanii bishaan yookaan ispaarmii irraa waraabsifnee rikoordii goonee achi keenyee hanga mufriyaat kamaal gahutti qaama tikaa Itoophiyaa guutuudhaaf iddoo dhaloota namoota kanaatii wajjin erginee abaluutu kana na godhee na goosisee jettuutu jira. Tasliis keessa warra shamarran Oromoodhaa kireessuutu jira. Bakka sanitti ijoollee nama lama kutaa lamaatu dalaga. Ijoollee Arsiidhaatii fi ijoollee Harargeedhaatiitu bakka sanitti dalaga. Namoota kana maqaan hundooysisinaa hooshaa buhaadii keessatti waan dalagamu jiru nuti ganamaa galgala jala buuneeti hordofaadhaa jirra. Shamarran gudeeddiidhaan ilaa ammaan tanaa qaamni siidhaa paralaayis taatee osoo Arabni kiniina liqimsanii itti fayyadamanii qaamni siidhaa ala taatee hospitaala Malik Fuwaaditti wal'aanamu jirtuutu jira. Waa meeqa qabannee jirra nuti. Kanaafuu ati as jala boo'icha gumaachuurra yoo gartee koppiliinki gootanii irra wanniidha waan kana hundaaf hin sardabinaadha. Jabaadhaadha. Osuma jennuu adurreen hajjii gootuus afkarroo isiidhaa tan ol baasuu hin dadhabduu jedhanii asuma keessatti hoggaa namni ganda keessanii isinirraa tuqame garuma keessa gabbooyaa malee iyyeeyyee asirratti ol baaftanii nuuf hin booyinaadhaa isiniin jenna. Antanaan isiniidhaa makkoobsaa osubitti manguddoo riyaaditti maallaqa ergitu manguddoon laagaadhaa ogguun akka dajuuriyaat nama hamaa qofaa jiraadhaa miti. Manguddoo cubbuudhaa hunda wiliidha saaxiluu deemna akkuma deeggadda Joowar Maamma feesbuuka isaarratti barreessetti waa hedduudhaas deemaa waan nama afaan deemaa takka ajji hoggaa geessa salaatan jedhanii duran ceehinaadhaa jechuu barbaadeetii galatooma. Galatoomi obsaa keenya hedduu ulfaadhu. Waa takkaan jara informeeshina dhugaa dubbii isii haqaa durirraa hojjechaa ture kanaaf dhaamuu barbaadu takkaatu jira. Obsaa Yuusufii fi Mahammad Adamii fi Afrikaa fi warri jara kanaa wajjiin turtan isin arra Oromoo kutaa 11 bakka buutaniiti Oromoo kutaa 11 dubbachaa jirtan. Taa akka if biranaa kaayaa. Garee siyaasaa takka deeggaruudhaafi miti kaas dhuftan. Dhiiga obboleeyyan keessanii
dhiiga nama keessanii baasuudhaaf lama. Tana keessatti fedhu Itoophiyaa haa ta'u, fedhu jaalmarroo haa ta'u, fedhu paartii fedhe haa ta'u, wanni isin laallatu isin Oromoo fi ilmaan Oromootii fi mirga dhala namaati isin laallata. Waan tanaaf birannaa qaba. Obsaa Yusuf na dhageessaami. Waan tanaaf birannaa qaba. Afrikaa isiniif ni mudhira. Waan tana fuudhanii akka boodas garee siyaasaatti isin hin neeyne isin Oromoo kutaa 11 isin eeggachaa jira. Warra gartee Wallaggaa isin eeggata, Marroo isin eeggata, Abiyyi isin eeggata, garee Jawaarii isin eeggata. Hundaaf tokko akkasittiif quba qabaadha. Taakka waan kana hojjechuu keessatti. Talamadaati obboleessa keenya Jawaar Mahammad informationa dhugaa yoo barbaadde jara kana bira kootu dhufi fudhadhu. Akkasi footoo posti godhu footoo takka takka akkanuma fuutee postiin godhen kuni dhaamsa kiyya. Footoo osoo information beene posti godhee footoo tana yoo beeytan keessaa naa himaa hin je'in Jawaar Mahammad. Obsaa Muhammad Adam Afrikaa Power bira dhufi warra kanaaf fakkaatu bira dhufi fudhadhu ummata keetiif hojjedhu. Kuni dhaamsa obbolummaati. Ummata keetiif hojjechaa jirta. Booddeen jara kanaa ammoo waan hafan qabne waan isin qabatuu qabdan yoonii fi qaqqabamuu dadhabamanillee xiyyaaraan akka isaan rashanamuu ta'an tana shakkiin qabu. Yoo qabaman rabbi isaan baase. Maaliif jennaan arra ifaa namaa qofa osoo hin ta'in ifaa rabbiitiitti ife jara. Ifaa Haaliqaatu itti ife. Kar tokko kara fedhan Itoophiyaa deemanii sin bahan, Ameerikaa deemanii sin bahan, Suud Arabiyaa wanni takkittiin isaan baasu harka kannatanii hidhamuu fi takkaa dudu'anii awwaalamu. Tanaaf obboleeyyan warri informationa kana harkaa qabdan nama meeqa haati ilmoo dhabdee kara kute ilaa hanga ammaan beene. Kun hundi isin eeggataa jira. Amma booda obsaan Harargee sii miti, Wallaggaa sii miti, Arsii sii miti inni Oromoodha. Muhammad Adamiis akkasumatti. Harargee obboleessi kiyyaa fi yoo jiraate obsa wanni irraachi qabdu hin jiru. Ummata kanaaf gadhooftee footoo isaatii wajjin as baaftee isa haqatti dhiheessuun dirqama. Siigalee dirqama keessanii Muhammad Adam Afrikaa Power ati amma booda Arsii miti Oromoo guutuudha. Muhammad Adamatis Oromoo guutu, obsaatis Oromoo guutu. Arsii kadu'e narraa du'e, Wallaggaa, Walloo kadu'e hundi narraa du'e. Tanaaf akkasi quba qabaadha.